አባቴ ሀቢቢ ድምፅህን ደከመ አይቼ አላውቅም ልክ እንደዚህ rakkoon kana malee rakkoo biraatii miti. Amma ejensi isin biyya Itoophiyaa irraa dhufte ammoo Itoophiyaatti ittiin guutee prosesii ofii ittiin xumurte ammoo sunis fixaa jirra. Akkas ta'aa jirra jedheeti maatii asii achuuf. Maatiin jidduu kanatti ammoo yeroo ammaa kan nafseen namaa rakkasteerti birrii bichaadha wanti hojjetu. Yoo gubboo yoo argatan bakka nama gurgurachuu bichaadha. Jiraayyuu gurguranii du'aa amma usuu namticha kana akka godhanii warroonni hiqaamaa qabu biyya kana keessa namticha kana qabsiisanii namtichi kun seerri biyya kana akka biyya keenyaa hidhaniitiin onnamaan kaayan. Si ajjeeseera taanaan seerichi biyya kanaa ajjeesuudha isallee jechuudha. Ragaan sun hoo akka inni si ajjeese laazima reefisii sun qoratamuudha. Maalirratti akka duute qoratamuudha reefisii sun bahuudha namtichi sun ajjeesu. Reeffa dhossee mireen mareessa reeffa inni dhossan jechuudha. Barree rakkoo guddaa irratti adeemsisan. Reeffi mana yaalaa keessa jiraa jedhan. Mana yaalaa keessa jiraa jedhan reeffi. Akka jedhanitti. Baay'ee garaa nama nyaata. Oromoon kanarratti kan dubbanne kamirratti dubbata. Eentu nama baasa. Kana irratti obboleeyyan kiyya kana irratti hundi keessanuu waliigalaa ummata kana rabbii jedhaatii wal kakaasaatii mucattii tana dhiiga isii baasaatii Oromoo bira dhaabbadhaa Oromoo wal bira dhaabbadhaa duuti nama kamii irraayyuu haftu nu hundaa irra geetti. Garuu bakka namichi aangoo fayyadamee hadhallee reeffa isii akka achi keessaan baane godhee reeffallee dhossisiisaara jechuudha. Sila ejensii Itoophiyaa namicha kana silaa itti ejensi Itoophiyaa illee silaa hordofuu qaba namtichi itti gaafatamummaa fudhatellee seera irraa wichaa ministeerri guddaa irraa barreeffatee waraqaa barreeffatee deemaa jira. Bar amma namicha kana akka hidhoo godhaa deemaa jiru jechuudha. Isallee achitti waa gurshuun isa malee Oromoo akkasi beetti sila. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbi rahmataka wa rahmati. Yaadni yoo namatti namni ashangulliitii boochaa hin ergina gaafa isiniin jedhu namni kennatti jabaataa deema. Kanaaf galatooma warra ashangulliitii boochaa ergitanii akkaawuntii kaan isin irratti cufanii kanallee xiqqaa kanallee haa cufuudhaaf gootan rabbirraa argata namni hundinuu. Kanaaf waa hundaafuu galatoomadha. Nagaan bulaa halkan gaarii isin haa ta'u waan kaaniiti walitti deebina amma achi gaafa seenu kuumanti isiniin cufa. Namni mee maaluma gootanii akka asirratti ashangulliitii boochaa fayyadamtanii simarraa beeka isinitti himaa jira. Duuba akka namni sagalee waliin taa'anii barbaaddanii. Ati koomenti maan cufiin boonaa maaleeshu? Gaafii isinirraa qaba. Akkasii waa hundaafuu isinitti haa tolu deema. Akkaawuntii kan guyyaa wayitamtii yoo wallaggaatiif sagalee ta'u narra cufsiiftan koo dhuftanii jala boottanii hin dubbanne. Amma kanallee cufsiisuudhaaf deemaa jirtaniiti. Halkan gaarii isin haa ta'u nagamaan deemaa rafaame amma boru walitti deebina. Asumaan akkaawuntii kaan isa akkaawuntii biyya guddaan irratti qabanii turanii mee mana akkasumaan fooloo godhadhaa yoo walitti deebine waan irra jiru boru waan kana qulqulleeffannee dhufnee walitti deebina. Manni kun haarawaa jechuudha. Kuma qabanii jedha dhaqanii kanaan dhufe malee kun waa nama hedduun jaalan jiru. Mee hundi keessaniyyuu nama 85tu jira. Fooloo godhaanii mana kana jechuudha. Qabadhaa hundi keessanuu namni 85 kuni. Sabaanitti waan rakkoo sabaatiin dubbachuufi malee boonaan laayikii mallaqa irraa nyaachuufi miti. Akka fooloo naa godhaadhee gabbayee naman gaafadhullee fooloo guurachuufis namaa waan jedhu yoo isinitti tole fooloo godhaa hundi keessanuu jechuudha. Asii wal agarraa waan jala jiru irra buunee ammas yoo danda'ame gurbaama sanuyyuu akka gaspii kana keessatti yoo silkii namaatiin illee affeerree dhufee waan tokko karraa barattan namoota tokkos yoo danda'es keessatti ni affeera boru. Fooloo godhadhaa sun. Boona. Hundi keessanuu jechuun nama 8 takkatti natti mul'ataa jira. Warri as keessa jirtan hundi keessan kun halkan gaarii fi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiifama osoo hin bahin duratti sila sagalee kee dhaggeeffataatiin ture. Gaafa mucayyoon tun jalqaba mucayyoon tun osuma lubbuun isheetti bahee fi hin baane adda hin baafannetti obboleessa ishee yeroo asiliin dubbisetti ati amma fakkeenyaa fi nama sagalee namaa ta'uu deemu guyyaallee wajjin liivii turreeniifati yaani kan waa'ee meetii irratti beetii wallaggaa irratti wajjin hin turre.
namni sagalee namaa ta'uu yaani Oromoo biratti akka fedhellee yoo taate ni beektaa kabaja namaa kun ni xiqqaata. Wanni yaani wanna qabatamaa ta'uu qaba. Wanni qabatamaa irratti yoo dubbatte bakka yaani ati qabatamaadhaan deemuu jirtaa sii beeka. Oromoo teenya ni beekta yoo wanni jee gurgurtu yoo wanna tokkotti xiqqoo ishii dogoggora xiqqishuu sirratti argee tun kijibaadhaa tun kijibduudhaa tun sobduudhaa tun maaliidha akka waan atirraa waan kanarraa maallaqa argattutti sii wanni jedha. Akkan sila si dhaggeeffadhetti mucayyoo nama yuunivarsiitii fixumuree bahee jette obboleessi ishee tiruun ishii gaafa asiliin dubbise maal jee isin maatii miidhamaadha kanaan duras namni akkasitti isin jalaa du'ee jira sababa maalii jedhanii akkuma kee kanatti yaani oduu sobaa asiliitti kennanii asiliin liivii nama 5,000 meeqarratti akka jee haasa'e obboleessi achumarra dhaabbadhu jeen deebii gabaabduun siif kenna achumarra dhaabbadhu obboleessi ishee tiruu jechuudha. Asiliidhaan maal jeeni ijoolleen gaafa sana liivii asilii jala jiran ni beekanii ni dhaga'anii asillee dhaga'uun ooltu nuti jeen kan waggaa 2 dura du'ee obboleettii yafaa waggaa 2 dura duute rabbi raamaa godhuu fi harka rabbiitiin duute jedha obboleessa liyoonni qabadhu muutii qabadhu obboleessi haadha kiyyaalleen akkuma kanatti du'e malee miidhaan biraa akka kanatti biyya biraa irraa namni biyya biraatiin nurra ga'e hin jiru jedhe. Ammoo mucayyoon dhugaa barattuudha barattuu kutaa 10ti nama yuunivarsiitii fixee hojii eeggatee hojii jabee maal jee deebe miti warri tokko namni dubbii sobaati wanna kana silleen burjaa jessine mucayyoollee dhugaa ishee hin dhoskine je'eeti obboleessi ishii itti himee jechuu beekte. Amma uummanni jira dhageessi jalatti waa meeqa barreessuu danda'a jala waa meeqa jechuun mala saniifuu warra akkasitti dubbii sobaafaa fidee si himu adda baafadhuuti dhugaa irratti dhiiga ishee rabbi haa baasu. Gumaa ishee rabbi haa baasu. Ijoolleen suudii jiru ni beekna waliinuu haala biyya kana keessa jiru maalitti akka jiru maalummaa teenyas bakka nuti biyya kanaa qabnus yaani gahee nuti biyya kanaa qabnus ni beekna ilaalcha akkamii akka uummanni biyya kanaa nuu qabus dhibbatti ni beektanii. Ijoolleen ammoo waan hin dhaammatu barbaadu ijoollee keenya Oromootti hanga afaan keenya dhagaanitti warri ala dalagdanis taatanii warri xalabaa dalagdanis uummanni wanna fedhetti haa amanu wanna fedhe haa dhugu wanna fedhe haa nyaatu wanni nuti biyyaa baaneef dalagannee kaayyoo teenya galmaan gaatu haadha beelofte beela baasu abbaa dheebote dheebuu baasu mana warrarratti mana jigee warraa mana jijjiiru namni qabsoodhaaf biyyaa bahe namni qabsoon hiraarsee biyyaa bahe nama gabrummaan biyyaa baafte xiqqishoodha. Jiru can danda'u xiqqishoodha. Karan biyyaa irra caalaan nu baase rakkina dhugaa walii himnee haa duunu. Namni jarri mukatti amanuu jiranii muka kanatti maa amantaa hin jedhinaan inshaallah amantaa tanteeti liqimsiitii dhugi akka bishaaniitti teessa tantee rabbii tanteetiif qulqullaa'ii jarri waan fedhanitti amanan jira ati sirreessuus hin dandeessu an sirreessuus hin danda'u ituu beekaniiti uummata rabbi kafaree waan ta'eefi maaliif amma fakkeenyaaf ijoollee hedduu yeroo ijoolleen dalagaa nin arga yeroo jarri arabaa wal lolanii afaan beekani manuma shiishaa manatti arganiifa maali kuni kanan dalagu jedhanii ta'anii yeroo hedduu nurra dawwalaniifa waan isheen feetu beeku gaafadhu jedhanii maal taate jennee yoo nuti gaafannu jarri warra shiishaa dhugu ani maaliin godhu haraami maali haraama abbaa itti dalageeti itti gaafatama wajjiniin hin dhugduumi kalasat hojii tante hojjetadhu waan kana dalagisiin jedhanii waan kana takkaallee hin dalagne dalaguullee hin beeku yegitti dalaguu qabda siin jedhu taanaanoo yoo immoo ati rabbii tanteetiif qulqulloofnaa wanni namaa dantaadha rabbii kan keetiif yoo qulqulloofte rabbiin kanarraa wanni inni si gaafatee wanni inni kanaaf rabbiin si adabus hin jiru haga lubbuu teessan balleessu idirisi wanni ga'u jiru wanni akka kanaati amma jarri mana keessatti sareefaa yeroo jarri manatti naqanii sareefaa qallabantu jira saree keessaafaa kan dhiiga dhugu jira kanamaa gootaa jechuun nurraa hin eegamu nuti teenya'uu hin beeknu kan jira abbaanu itti beeka wanna kana gaafatuu hin qabne nuti yeroo sanatti ni dandeessanii obsitanii dalagatuu ni dandeessanii dalagatuu hin dandeessanii lubbuu keessan qisaas gootanii biyya namaa keessa sareen isin nyaaturra karaa danda'ame lubbuu keessan baafatu yaalii godha ni dandeessan akka fedhetti namni dubartii wanna tokko ni godha yoo jette wanna sana inuma gooti dhibbatti mush dhiira miti dhiira caalaatti godhuu dandeessi lubbuuti yan baafadha jennaan lubbuu tanteessan baafatuu ni dandeessan konfidensii ofii qabaadhaa yeroo hundaa
laaftuun ta'ina dadhabduun ta'ina fuula namaa dura dhaabattanii of hin kennina ijatti jabaadha ni jira bakki jirime jabinni mucayyoo tanaafuu homaan goon ilaal fooqi darajaa meeqaa laala akkasin jeen obboleettiti wallahi jabin akka kanaa miti lubbuu tanti akka itti baafatuu dandeessu karaa hedduu jira atama fakkeenya fooqi 8ffaarra dalagda yoo ta'e fooqi 8ffaarra gadutaalee lubbuuti yabaafadha yoo jette atu lubbuu kee toqatu jirta akkasitti miti tatti lubbuu kan kee baafattu ummanni tun mukan taane yeroo rafantu jira yeroo nyaatantu jira yeroo dhugantu jira eeyi tariiqaatiin lubbuu tante yoo rabbiin fedha isaatiin ajala kee asii gochuu baate ni baafatta lubbuu tante baafatuu hin dandeessu lubbuu tante baafatuu hin dandeessu waan jarri lubbuu tante baafatuu hin danda'u mana kanaa jetteetti amantaami kalaas wanna jarri dalagan guutuu maa dalagdanii maa itti amantanii maa kafartanii maa maal taatanii hin jeynaani yeroo hedduu miidhaan ijoollee Saudi Arabiyaa irratti geessisuu jiru waan akka kanaa kana waan akkasiitan bara kana haati ofii abbaan ofiitu ilmoo ofiitu waan halaalii fi waan haraamirraa dhorkuu hin dandeenye nuti dhufnee asitti uummata bira dalagnu nuti sarraatinyaa jiraati malee mudiira jiraati miti dhorkuu hin dandeenyu waan ta'e wanna kana ala jambii goonee kaayyoo keenya manaa baaneef haa beeknu wanni nurraa eegamu kana bichaadha ammalleen taanaan borillee taanaan wallahi in jabaatina jabinni sin ajjeesa jettanii ijoollee onnee keessatti ajjeeftanii akkuma jarri akka horii ciisanii qalaman bineensa nyaataman hin godhina wal jajjabeessa lubbuu tante baafatuun hin fedhaa hin danda'a jennaan lubbuu tante ni baafatuu hin dandeessu karaan taanerra lubbuun teessan qisaas taatee hin badin ijoollee afaan hin beekne fa'aa warri biyyaa fidu amma warra xalabaa fidu amma namnichi mucaa ishee kana fide obboleessi akka jedhutti maktaba isaa cufatee badee ja'a hin jiru muciyyoon gaafa immoo baddee achii baddee yeroon hin baa jettee jettutti fuudheen emichatti mana sanatti deebisee erga isheen achii baatee namichi dallaalaa sun fuudhee achi deebisee ja'a mee liibii asilii jala deema gaafadhaa wanni kan asiliin sobaa jiru asiliin nama 5,000 irratti haasofsiise obboleessa ishee namicha dallaalaa fidetu itti deebisee mana sana lubbuu muciyyoo kanaa galaafate dallaala sanallee dallaala irraan deemtan maatii keessan beeskistanii maatiin beekee namni kun ebeluu isaa beekee namni abbaa fedhe yoo ta'e namni magaalaa irraa fida dhabe hin jiru baadiyyaa irraa dhufnullee magaalaa irraa fida namni dallaala irraan deemu jiru nama kana beeskifatuun dirqama waan akkasii faatu ijoollee teenya balleessuu jira qisaasessuu jira lubbuu jira biyya kana keessatti akkuma obboleettiin teenna jette bakka mucayyoon kun yuunivarsiitii deemtee jedhamu sanirratti mucayyoon barattuudhaa kutaa 12 baratti kutaa 10 illee miti ka barattu kutaa 12dha finfinnee san garuu hin beeku kutaa 12 san warri harka qalleessaa ka jedhamullee warri harka qalleessaa miti alhamdulillahi harka qalleessaa miti akkasuma ka hojjettoota illee hin jiran obboleeyyanuma ishiitu haa ta'u warri sagalee nama tokko nama waarraa badan gargaaruun oromummaan hunduma jira garuu har'a warri nu gargaaraa birrii haganaa nu baasaa osoo hin jenne warri nama isiif deemu birrii hin baamna jechuu jira sagalee nuuf ta'aa fi jechuutti jira jechuu karama gabaabatti warri. Samira mo maqaan kee bakka sanatti illee waan bareedduu kaaftee bakka sanatti amma dubbitu qowwan hin sisaamu ati yoo Suudii keessa jiraatte seera Suudii ni beekta jeeteetti amana dhibbatti boonaan Suudii keessa jira seera Suudii beeka akka seera Suudiitti ammasii namni muciyyoon tun xalabaa jirti waan ta'eef harka seera biyya kanaa jirti waan ta'eef seerri biyya kanaa Oromoon maallaqa walitti buufatteeti muciyyoo tana maallaqaan fuutee galchitii wanni je'amu dubbii sobaati warri muciyyoo tanaan daldaltan warri maqaa muciyyoo kanaatiin guruuppii ijaarrattanii wasaappii tiwiitira waan fedhen guruuppii ijaarrattanii dhiiga muciyyoo kanaa nyaatu jirtan lafeen Oromoo isin gaafata dhiigni muciyyoo kanaa isin gaafata namuu duniyaa kanarratti hin hafu qabrii seenuu ta'a qabrii gasseenuu ta'a ilmi namaa kamuu muciyyoo rabbiin fidee biyya kanatti qadara ishee godhee du'a ishee biyya kanatti balleesse akka rabbiin du'a ishee biyya kanatti godhetti isinillee dhaabbadhu naa dhaggeeffadhu siif hin fixaa naa dhaggeeffadhu seera biyya kanaa ni beektaa yoo beektanii beektaa hin beeknillee gaafatuu dandeessaa harka seeraa jirti muciyyoo waan ta'eef abbaan fedhe fuudhee galchuu danda'u haga mootummaan Suudii jira sanayyuu warra ishee mana sana jirtu warra ishee mana bira duutee sana
Jera sanatti baasiidhaan galchisiisa sanuu akka warri ishee fedhanitti filatee yoo namni jala bu'ee waan kana hordofu jiraate akka kanatti galti malee guruppii hiitanii biliyeena yoo lakkoofsiftan riyaala suudii mucayyoo galchuu dandeessan. Guruppiin hidhamee jiru ijoollee naannooti. Abbaan fedhe fedhaan jedha seenee hirmaachuu danda'a. Guruppiin hidhame reeffa ishee galchinaa osoo hin taane namni deemu kun namni isii sophaa dhabba'ee deemu kun birriin deemu. Laalu buleettiti. Akka warri kun akka qalleessaa hin gargaaraa osoo hin taane ijoolleen ufuma ufiitii warri nu gargaaraa jechuu osoo hin taane ufuma ufiitii ijoolleen naannoo wal gurmeessanii akkuma jirru ta'ee guruppii hidhanii jechuu malee waan mucayyoota reeffa galchinaa nu gargaaraa jedhu hin taane ta'eetumaan namni deemu kun illee beektaa birriin deemu. Atamma fakkeenyaaf yaadni keessirriidha. Ati amma akkasitti atamma fakkeenyaaf guruppii ati beektu irratti akkasita. Waa'ee mucayyoo kanaa bakka suuraa ishee ergetti jala seenuutti hin jiru. Ijoollee hedduu reeffa ishee galchinaa maallaqa nu buusaa jechuu jiran. Wanni kun wanna dhugaarraa fagaate mucayyoo tana maallaqa Oromoon duruu wal nyaatti rakkoon qabu walaa nyaattu maallaqa haa nyaattu. Garuu mucayyoo waa meeqa mana irra banatanii warri mana irra banatee dhiiga mucayyoo kanaa balleessuuf hooloodhaan taane oofuu jiru kun haa dhaabbatan yoo dhugaan quuqama Oromoo qabaatan yoo dhugaan dhiiga Oromoo qabaatan mucayyoo lubbuu ishee dhabdee qabriillee hin dhorkina. Hundi keenya obboleettii ni qabna, obboleettii akiraa qabna, obboleettii wajjin hin dhalanne qabna. Wanni har'a mucayyoo kanarra ga'e borsin irra ga'uu mala. Ittiin mana guddifatuuf hoolola irratti oofu jira. Ittiin immoo maallaqa waliin qabatee kan duraanuu hin dalaganne ilmi mana rafu, intalli mana raftu. Mucayyoo kanaan daldaltee nyaatu jirtu hedduu jira. Atama guruppii tokko beekta, guruppii 8-9tu maqaa mucayyoo kanaan hidhamee jira. Mucayyoon nama ala dalagullee yoo ta'e janaazaan biyya kanatti galuudhaa fi biyya kanaa janaazaan galuun tariiqaa hedduu karaa hedduu barbaada. Saniifuu mucayyoon amma sarka seeraa jirti waan xiqqoon haabsaasanii fixadheet hin ba'a. Nama maqaa isiitiin daldala yoo argite yoo guruppii san keessa jiraatte yoo nama asirratti maqaa isiitiin birrii guuruuf qophiirra jiru nutti himuu dandeetta malee namni dagatee jira mucayyoo tan dhugaa rabbiiti har'a boonatu kaase malee namni dagatee jira yuusin jedha. Maatii isiitti biyya keessa cinqamaa jira malee dhugaa rabbi Oromoon haga guyyaa lamaa saniiti dagattee jirti. Sigalee gisee duraa san haasaanii namni waa'ee siyyuu haasa'uu dhiisee jiraas hin jedha. Mallaqa namni an akka argetti ummanni dagatee jira jedhan akka guyyaa dhugaa rabbiiti mallaqa guuruu fi miti. Ila sabboontu jecha Oromiyaa irratti ijoollee keenya kamal faajila seentee ilaaluu dandeessa yeroo inni liivii seenuu dandeessa. Ilame Oromiyaa mee cal'isi.